oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Nagaan waaqayyoo bakka iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Kuni miidiyaa oduu gaariiti. Miidiyaa oduu gaarii karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa nu hordofaa kan jirtanii bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Karaa YouTube chaanaalii keenya, karaa Feesbuukii, Telegiraamii fi Tiiktookii keenya waliin hordoftanii nagaan waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kana immoo keessummaa oduu gaarii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaa keenya kana wajjiniin turtii taasisuudhaa fi gara isaan jiran deemna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa nama guddaadha. Waan guddaa akka isin irraa barattan shakkii tokko hin qabu. Keessummaan keenya guyyaa har'aa luba. Waldaa Elshaadaa Evangelikal Charchii keessatti luba. Tokkummaa amantoota Oromoo addunyaa yookiin Yuunaayitid Oromoo Evangelikal Charchii keessatti immoo barreessaa boordiiti. As biyya kana keessatti immoo mana amala sirreessaatti lubummaadhaan tajaajilu. Luba kana wajjiniin turtii taasifnu. Lubni kuni luba qofaas miti barreessaa kitaaboleeti. Kitaabolee hafuuraa garaagaraa barreessaniiru kana dura. Keessumattuu kitaabni isaan afaan Ingiliffaatiin barreessan namoota afaan Ingiliffaa dubbisan biratti jaallatamummaa guddaa argachuu irraa kan ka'e namoota hedduudhaan dubbifameera. Yeroo ammaa kana immoo kitaabota hafuuraa lama barreessanii dubbistoota afaan Oromoo dubbisan biraan ga'anii jiru. Kitaabni isaan barreessan kun kitaabni jalqabaa barataa mana barumsaa Yesuus Kiristoos kan jedhuu fi Ziibaa fi eenyummaa Ziibaa kan jedhudha. Kitaabolee kana amma manoolee kitaabaa biyya keessa jiran irraa argachuu dandeessu. Gooftaan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jecha sagantaa keenya har'aa kana immoo sagantoota guyyaa kaan irraa adda kan godhu guyyaan har'aa kun guyyaa ayyaanaati. Guyyaa itti dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti kabajnu jechuudha. Guyyaan kun nuuf warra Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii fudhataniif guyyaa addaati. Guyyaa itti Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee addunyaatti cubbuudhaan laaqamte kana furuudhaaf gara addunyaa kanaa dhufe itti kabajnudha. Akkuma kana guyyaa ayyaanaati jechuudha. Ayyaanni kun kan nagaa isiniif haa ta'u jecha asumaan baga geessan isin jechuun jaalladha. Kanaaf egaa luba kana wajjiniin afgaaffii gochuuf yookiin immoo turtii ayyaanaa waliin taasisuudhaaf yeroo ammaa kana gara isaan jiran bakka isaan jiran deemuutti jirra jechuudha. Bakki isaan yeroo ammaa kana bakki isaan jiran Yuunaayitid Isteet Meerilaandii naannawa Giriin Beelt jedhamuun beekamu waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Elshaadaa Evangelikal Charchii deemna. Turtiin keessan amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin haa ta'u. Sagantaan akka kana qopheessuudhaan kan isinii wajjin turu immoo ani Misgaanaa Rabbumaati. Nama baay'ee isin jaallatudha. Waaqayyo maraaf jireenya keessan haa eebbisu. Hanga xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Masinna lateera, masinna lateera, masinna lateera, masinna lateera, masinna lateera, masinna lateera. Yesuus lateera nuufi, Yesuus lateera nuufi, Yesuus lateera. Masinna lateera nuufi, masinna lateera nuufi, masinna lateera. Yesuus lateera nuufi, Yesuus lateera nuufi, Yesuus lateera. Magaalaa xiqqoo mandara Beetel keessa ilmatu nuuf dhalatee dhagaadhaa geessisa. Humni waaqummaa isaatii addarraa calaqqisa. Gaddeebi'ee nuuf dhufee manuma jaalallisa. Kottaa gammadaa ililchaa ifa guddaan nu ifife. Daandii jireenyaatti argamee fayyisaan keenya olii dhufe. Kottaa gammadaa ililchaa ifa guddaan nu ifife. Daandii jireenyaatti argamee fayyisaan keenya olii dhufe. Kiristoos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Daawwattoonni keenya nu wajjin imalarra turtanii Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Nu waliin turuu keessan baay'ee jaallannee jirra. Akkuma dura jalqaba gubbaarratti isiniif kaasuuf yaade har'a keessummaa nama jabaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kana keessummaa oduu gaarii godhannee luba waldaa Elshaadaa Evangelikal Charchii qabannee dhiyaannee jirra. Yeroo ammaa kana isaa wajjin turtii taasisuudhaaf waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Elshaadaa Evangelikal Charchiitti argamnee jirra. Isaa wajjiniin seennee
biiroo isaaniitti isaan wajjiniin haasaa taasifnaa. Irra deebinee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana gaafa kabajjan ayyaana kana faana wanti haaraan mana keessanitti haa dhalatu. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Turtii gaarii nu wajjin akka isin taasiftan shakkii hin qabnu. Nu wajjin tura. Ayyaana gaarii. Waaqayyo isin waliin haa ta'u. Nagaan Waaqayyoo bakka iddoo jirtan maratti isiniif haa ta'u. Namooti karaa miidiyaa hawaasummaa oduu gaarii nu hordofaa jirtanii nagaan Waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'a jaalala Waaqayyoo ta'ee keessummaa oduu gaarii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya oduu gaarii har'a luba waldaa kiristaanaati. Luba waldaa Ilshaadaa Evangelikal Churchiiti. Isaan keessummaa oduu gaarii goonee isiniif dhiyeessinee jirra. Keessummaa keenya guyyaa har'aa akkasiin waan guddaa barattanii shakkii tokko hin qabnu. Guyyaa har'aa kana immoo guyyoota yeroo kaan irraa adda kan godhu yerootti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa kan bara kanaa itti kabajaa jirrudha jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha isaan wajjiniin wantoota ayyaanaan wal qabatanii dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin waa wal qabatanii isaan wajjiniin haasaa goona. Turtiin keessan amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin haa ta'uun isiniin jedha. Sagantaa kana beeksisuun immoo kan isin wajjin turu ani Misgaanaa Rabbumaati. Yeroo eebbifaman wajjin qabaattu waan ta'eef nu waliin turaan isiniin jedha. Eebbifama luba keenya keessummaa oduu gaarii ta'uudhaaf fedhii qabaattanii waan nu affeertanii fi Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu. Ameen isiniin isa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuu jaallanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana bakki nuti ammatti argamnu United States State Maryland naannoo Green Belt jedhamuun beekamu waldaa kiristaanaa Ilshaadaa Evangelikal Church keessatti argamna. Sababii nuti waldaa kana keessatti argamnes immoo luba waldaa kanaa wajjiniin dhimmoota dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatan kaafnee haasa'uudhaaf isaa wajjin argamnee jirra. Mee daawwattoota keenya wajjiniin akkasii wal bartanii yookiin immoo akka isaan isin baraniif egaa isin arganii namni amma argaa jirru kun eenyu jechuun isaanii waan hin hafneef mee ofii keessan ibsa. Tolee jalqabaa nagaan Waaqayyoo jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atuun jedha. Ani maqaan koo luba Waasiyoon Sanbataa Guutamaan jedhama. Waldaa Ilshadaay keessan hojjedha. Waldaan Ilshadaay waldaa Steetii United States keessa Marylanditti argamtudha. Akkuma obboleessi koo Misgaanaan dubbate waldaa kana duwwaatu hin ta'in public safety mootummaa Maryland keessatti akka hojjetaa luba mana hidhaatti nan hojjedha. Achitti dubbii Waaqayyoon barsiisa. Dubbii Waaqayyoon dubbadha. Carraadhuma kanaan obboleessa koo Misgaanaadhaa fi gartuu sagantaa kana geggeessan guddisee galateeffachuun barbaada. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu. Carraa kana fayyadamnee baga geessan isiniin jechuu jaallanna. Ameen baga waliin geenye. Baga ittiin isin ga'e baga geessanii akkuma isaan amma nuuf kaasuuf yaalanii isaanii luba waldaa Ilshaadaa Evangelikal Churchiiti. Sana qofaa osoo hin taane mana amala sirreessaa keessatti immoo lubummaadhaan kan isaan tajaajilaa jiranii. Kana qofaa osoo hin taane barreessaa kitaabaati. Kana dura kitaaba tokko afaan Ingiliffaan barreessanii namoota hedduu bukkeetti jaalatamummaa argatee jira. Yeroo ammaa kana immoo kitaaba namoota afaan Oromoo dubbisaniif kitaaba 2 barreessanii dubbisota biraan ga'anii jiru jechuudha. Waaqayyo isaan eebbisu jenna. Akkasumaan kitaaba isaan barreessanii dubbisota biraan ga'anii barataa mana barnootaa Yesuus Kiristoos kan jedhuu fi ziibaa fi eenyummaa ziibaa kan jedhu kitaaba isaan barreessanii kitaaba kana mana kitaabaa biyya keenya keessa manoolee kitaabaa biyya keenya keessa jiran keessaa argachuu dandeessu. Isiniin jenna eebbifama ayyaanni immoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha. Mee har'a wanti nuti isin barbaanneef yookiin immoo isin wajjin argamneef keessumaa oduu gaarii goonee wanti nuti isin affeerreef dhimmoota dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatanii fi sabni keenya hubannoo gahaa akka argatuuf waan tokko wal faana kaafne jennee yaadneeti. Kennaa fi Kiristimaasiin yookiin dhalachuun gooftaa keenyaa kuni wal qabataa gaafan akka isiniin jedhu fakkeenyaaf akkuma guutummaa addunyaa kanaa gubbaarratti Kiristimaasii yookiin dhaloota gooftaa keenyaa kun gaafa ka'u irra jireessaan kennaa walii kennuutu beekama. Keessumattuu biyya ambaa biyya nuti amma keessa jiraannu keessatti namoonni kennaa walii kennu. Kiristimaasii kennaa walii kennuudhaan irra jireessaan kanaan kabajama. Kennaa fi dhalooti gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kun akkamittiin walitti hidhama? Walitti hidhamiinsa qaba?
ta'u gaaffii cimaadhaa fi gaaffii bareedaadha kanatti na gaafatte. Jalqaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa biyya lafaa ta'eeti kan inni nuuf kenname. Macaafa qulqulluun macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6-7 irratti mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira, maqaan isaa gorsaa dinqii, waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaatii jedheetu ibsa. Kennaan nuuf kennameera jedha. Waaqayyo biraatii kennaan nuuf kenname jechuudha. Gama namoonni kennaa kennuutti yeroo finnu bifa lamaan ilaalla. Inni jalqabaa warri amantoota ta'an maaliif kennuu isa jedhamudha. Inni lammaffaan immoo warri amantoota hin ta'in immoo maaliif kennuu isa jedhamudha. Mee jalqaba warra amantoota hin ta'in irraa gaafa kaanu macaafi qulqulluun wanta lafa kaa'u qaba waa'ee warra amantoota hin ta'ini. Innis maayinni amantoonni tokkoffaa seera waaqayyo seera naamusa waaqayyoo keessa jiraatu. Namni sababa hin amannee fi seera naamusa waaqayyoo keessa ala jiraachuu hin danda'u. Waaqayyotu waa'ee kennaa ofiisaatiin biyya lafaa kana keessatti mul'ise sababa ta'eef namoonni immoo isa keessa jiraatu. Namoonni dirqama amanuun isaanirra hin jiraatu jechuudha kennaa kennuudhaaf. Garuu namoonni dirqama seera naamusa waaqayyoo keessa jiraatu jechuudha. Isa kana macaafi qulqulluun macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti waan jabaa tokko dubbata. Maal jedhaa? Hawwii waan bara booddee ta'u beekuus ilmaan namootaa keessa kaa'eera jedha. Afaan Ingiliffaatiin immoo eternity jedha. Isa kan bara baraa isa bara booddee waaqayyo ilmaan namootaa keessa kaa'eera jedha. Asitti waa tokko hubanna. Waaqayyo warra isa hin beekne keessa, warra isa amanachuu hin barbaanne keessa akka isaan kennaa kennaniif yaada isaa keessa kaa'eera jechuudha. Dirqama waaqayyoon amanachuun isaanirra hin jiraatu. Kennaa kennuudhaaf jechuudha. Kennaa kennuudhaaf. Kennaa kennuun kuni akkuma sila dubbadhee naamusa order isa jedhamu jechuudha. Orderii waaqayyoo yookiin naamusa waaqayyootiin kan ta'edha sababa ta'eef utuun jaallatin biyyi lafaa kun isa keessa jiraata jechuudha. Kanaaf kennaa kennu. Yeroo kennaa kennan immoo maaliif kennuu inni jedhamu waaqayyo ofiisaati isaan hubachiiseera jedha. Roomee 1 lakkoofsa 19 irratti immoo waaqayyo isaan hubachiiseera. Waaqayyoon beeku jechuudha. Waaqayyo akka isaan keessa kaa'e beeku jechuudha. Kanaaf isa kana keessa jiraatu. Hin amananii garuu keessa jiraatu. Hin kennu garuu. Inni lammaffaan burqaa kennaa hundumaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin warra gananiidha. Warri kennan kun hin barbaadan jechuudha Yesuus Kiristoosiin. Burqaa kennaa hundumaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin gananiitu kennaadhaan immoo jireenya bitachuu barbaadu. Jireenya biyya lafaa kanaa keessa jiraachuu barbaadu jechuudha. Macaafi qulqulluun maal jedhaa? Waaqayyo seera hundumaa garaa isaanii keessatti caafeeraa jedha. Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti. Seera beeku jechuudha. Garuu abbaa seera kenne kana hin barbaadan. Waan gaarii gochuu barbaadu, ittiin beekamuu barbaadu, ittiin argamuu barbaadu. Addunyaa kana keessatti mootummoonni hin kennu. Fakkeenya mootummaan Ameerikaa birrii hedduudha kan inni kennu biyya lafaaf. Nyaata hedduudha kan inni kennu biyya lafaaf. Qabeenya hedduudha kan inni dhangalaasu biyya lafaaf. Sababa waaqayyoon amanateef kenna miti. Sababa garuu keessa laphee dhala namaa keessatti waaqayyo seera uumamaan seera kana laphee isaanii keessa caafeef. Isa kana immoo roomeedhaan mirkaneesse jechuudha. Waan haaraa tokko fidan utuu hin ta'in waanuma waaqayyo dhala namaaf kenne tokkotti jiraachaa jiru jechuudha. Inni sadaffaan as keessatti wanti dubbachuu barbaadu warri waaqayyoon hin amanne kuni Yesuus Kiristoos isa nama fayyisu hin barbaadanii kennuudhaan garuu fayyina bitachuu barbaadu jechuudha. Fayyinni isaan bitachuu barbaadan fayyina Yesuus Kiristoosiin alaati kennuudhaan jechuudha. Amantoonni numtiyyuu warri kiristaanaa ta'an iyyuu fayyina bitannu nuyi. Fayyina akkasumatti tola Yesuus Kiristoos ofiisaatiin nuuf kenna. Kennaa tolaati. Kennaa tolaa kana yeroo nuuf kennu waaqayyo namootni kennaa tolaa kana fudhanne immoo deebifnee laanna jechuudha. Waan qabnu namootaaf laanna. Hiyyeessotatti hin gargaara. Warra qabaniif warra hin qabanneef iyyuu laanna. Kan nuyi laannuuf garuu tokko qulqullummaa argachuudhaaf miti. Beekamtii argachuudhaaf miti. Gaarii taanee mul'achuudhaaf miti. Sababa Yesuus Kiristoos jireenya bara nuuf kenneef nuyi immoo waan qabnu laanna. Warri biyya lafaa garuu akkas miti. Isaan sababa riidimerii isa ta'e isa nama oolchuu danda'u isa nama fayyisuu danda'u Yesuus Kiristoosiin hin barbaanneef fayyina iddoo biraatii barbaacha jechati kennaa kennu jechuudha. Isaan kanaafi macaafi qulqulluun Roomee 1:25 irratti akkas jedha.
isaan dhugaa isa Waaqayyo biyya lafaaf kenne kana sobatti jijjiiran jedha. Kennaadhaan sobatti jijjiiran jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kennaa isaaniitiin gaariin hin hojjetamu. Biyya lafaa irratti gaarii baay'eetu godhama, waan gaarii hedduutu godhama. Darbanii haa hojjetan ittiin. Garuu mootummaa Waaqayyoo ittiin bitachuu hin danda'an. Ittiin argamuu, ittiin beekamuu danda'u. Ittiin garuu waa tokkoyyuu gochuu hin danda'an. Fayyinas argachuu hin danda'an, waa tokkoyyuu ittiin bu'aa tokko argachuu hin danda'an. Kanaaf kennaa kennu jechuudha. Gama amantootaatti yeroo dhufnu xiqqoo isheetti bu'eera sababa ta'eef ammas irra deebi'een dubbadha. Amantootni wanti nuyi of eeggachuu qabnu. Wanti nuyi of eeggachuu qabnu. Wanti amantoonni beekuu qaban. Wanti amantoonni hubachuu qabanii amantoonni kan isaan kennaa kennaniif kennaa Yesuus Kiristoos inni kennaa ta'e kun sababa isaaniif kennameef. Inni immoo jireenya kenna. Inni immoo jireenya kennaa duwwaa tan ta'in ofiisaatii jireenya irraa hafaa isaaniif kenna. Irraa hafaa isaanii nuuf kenne laanna nuyi. Sababa qabaanneef laanna miti. Ituun qabaatiin hiyyummaa keenyas irraas hin laanna. Waaqayyo immoo nuuf jedhee of hiyyoomse. Inni duwwaa of godheedha. Waaqayyo erga duwwaa of godhee nuyi warri amantoonni immoo isanni nuuf kenne isa baay'ee irraa waldaa kiristaanaaf hin laanna, hiyyeessotaaf hin laanna, warra dhaban ittiin gargaarra, warra rakkina keessa bu'an hin gargaarra jechuudha. Garuu homaa tokkoyyuu ittiin hin argannu sababa fayyine duwwaadhaaf goona. Ameen. Eebbifamaa gooftaan guddaan isin haa eebbisu. Ameen. Egaa dhugumatti akkasiin waan guddaa irraa barachaa jirtanii shakkii tokko hin qabu. Kennuun kuni egaa waaqumatu Waaqayyo abbaatu ilma isaa tokkicha biyya lafaa kanaaf dabarsee kenna. Sana bu'uura godhatee illee kenna kiristaanni irra kennaa gaafa kennu. Sun baay'ee nama gammachiisa. Sababiin isaa maaliifi utuu Waaqayyo ilma lama sadii qabatu ta'ee kan qabu keessaa kenne utuu ta'ee dinqii miti. Amma garuu tokkicha qabu waan kenneef kun dinqiidha. Kiristaanota Kiristoos hordofan bukkeetti dhalachuun gooftaa Yesuus kuni miira addaatitti dhaga'ama. Isin daawwattoonni nu hordofaa jirtanis miirri addaatu isinitti dhaga'amu akkasiin kabajan barbaada. Akka miireeffattan. Inni dhufe kuni addunyaatti cubbuun laaqamte kana dhufee waan fureef. Furamuun karaa isaa waan ta'e. Inni dhufe kun hin fure waan ta'e. Hin fure. Ameen. Waa tokkoon itti dabaluu barbaada. Kennaa kennuun hamaa miti yookaan ivilii miti afaan Ingiliffaatiin. Kennaan kenninu garuu Kiristoos Yesuus irraa adda kan ba'e kennaan kenninu kamiyyuu bu'aa tokko hin qabu biyya lafa irratti. Nama gargaaruu danda'a, jireenya namootaa geeddaruu danda'a, jireenya hawaasaa geeddaruu danda'a, siyaasa geeddaruu danda'a, addunyaa geeddaruu danda'a. Jireenya dhala namaa keessatti garuu fayyina fiduu hin danda'u. Fayyinni Kiristoos Yesuus duwwaadhaan biyya lafa irratti ta'a. Kiristoos Yesuus duwwaatu kennaa biyya lafaa kanaa ta'ee kenname. Kanaaf Isaayyaas isa kana dubbata. Har'a waa tokkotti dabaleen dhaaba gaaffii kana. Amantiin garaagaraa kennaadhaan Waaqayyoon bituu barbaadu. Yookiin immoo Waaqayyoon harka micciiruu barbaadu. Jecha sirriin gargaarame ta'ee hin beeku. Manipuleete jechuudha. Kennaa sababa kennaniif Waaqayyo waan isaan fayyisu godhaniitu biyya lafaatti lallabuu, biyya lafaatti dubbatu. Obboleessa koo, obboleettii koo, nuyi har'a ergaa siif qabna. Biyya lafaa kana jijjiiruu kan danda'u, biyya lafaa kana gargaaruu kan danda'u, dargaggoota fayyisuu kan danda'u, daa'imman fayyisuu kan danda'u, warra dullooman fayyisuu kan danda'u, warra rakkatan fayyisuu kan danda'u, warra dhukkubsatan fayyisuu kan danda'u, amantii Hinduu fayyisuu kan danda'u, amantii Budiizimii fayyisuu kan danda'u, amantii Islaamaa fayyisuu kan danda'u, biyya kamiyyuu biyya lafaarra namoota mancaan fayyisuu kan danda'u, kiristaanota iyyuu fayyisuu kan danda'u. Kiristoos Yesuus isa kennaa ta'ee waaqarraa nuuf kennameedha. Ameen. Ulfaadha. Gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Egaa obboloonni keenya nu wajjiniin ayyaana kana nu wajjin kabajaa jirtanii inni dhufe kuni isa nu fure waan ta'eef kan akkasitti akkasiin miireeffattan jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Dhaloota isaa gubbaatti taateewwan ajaa'ibsiisoo ta'antu jiru. Taateewwan ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo ta'antu jiru. Akkaataa itti dhalli namaa itti dhalatu osoo hin taane akkaataan dhaloota isaa adda ture. Taateewwan sana muraasa kaafnee daawwattoota keenyaaf akka qoodnuun barbaada. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa ilmoo godhatu haala mijeeffatee maaliif ji'a 9-7 eegee dhalata waan ta'eef haala mijeessee bakka ciisuu waan garaagaraa mijeessee qophiin eega dhaloota sana. Akkasidha. Kan Yesuus Kiristoos kun garuu kan adda godhu dhufee gaafa dhalatu gara biyya lafaa kanaa dhufee yeroo dhalatu bakka itti dhalatu bakka mijaa'aa waan argan. Amanamumti dhuunfaa mataan isaa gaafa namni dhufee dhalatu hin beeka waan ta'eef haala mijeessee qopheessee eegaa miti ree. Inni kun garuu haala mijataaf bakka mijataa hin arganne. Dhugaadha.
Sababiin kanaa maali? Amma maal jechuu dandeenya kana? Bakka mijataa keessatti fakkeenyaaf hoteela sadarkaa isaa eeggatetti hin dhalanne haala mijataa ta'e wayii keessatti hin dhalanne bakki itti dhalate suni mijataa hin turre. Dhalootaaf bakka itti dhalli namaa dhalatuuf mijaasa nuti barreessana miti. Bakka mijaa hin taanetti dhalate. Mee sun maal agarsiisa? Inni kunis gaaffii baay'ee bareedaadha. Gaaffii kana ibsuu yaala. Gaaffii kana sirriitti deebisuudhaaf waa tokkorraan ka'uu barbaada. Innis maayinni tokkoffaa Yesuus Kiristoos akka inni dhalatu macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera inni. Inni jalqabaa Isaayyaas boqonnaa 9 keessa jira. Isaayyaas boqonnaa 7 keessa jira. Deebi'ee Maatiyos keessatti ibsameera. Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti kan inni dhalate isa jalqabaa. Wanti nu baruu qabnu. Yesuus Kiristoos kun dallaa horii keessatti yeroo dhalatu Yesuus Kiristoos kun dallaan horii maayinni isa jedhamu deebisna jalqaba. Dallaan horii jechuun tokko mana mootummaa miti, mana beektotaa miti, mana warra dandeettii qabanii miti, mana warra jabina qabanii miti, iddoo xuraa'aa, iddoo gaddeebi'aa, iddoo baay'ee fokkisaadha. Ani baadiyyaatti hin dhaladhe sababa ta'eef waa'ee dallaa horii waa hedduun beeka. Dallaan horii naannoo kootii mukarraa hojjetama, qaawwaallee qaba. Mukoonni kun hordaa garaagaraa naan hordanii gidduu isaa immoo muka keessa naqu. Maariyaam gaafa Yesuus Kiristoosiin deessee Yesuus Kiristoos iddoo akkasitti dhalate jechuudha. Yesuus Kiristoos inni iddoo akkasitti dhalate kun maal argisiisa? Maaliif ta'e? Isa jedhamu deebifna. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos utuu mana mootummaa keessatti dhalateera ta'e biyya lafaa kana keessatti namoonni aksesiin argatan. Karaatti Yesuus Kiristoosiin quunnaman hin argatan. Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti dhalachuudhaan namooti hundumtuu gara isaa akka dhufan godhe. Isa kana immoo maalirraa arginaa? Namoota Yesuus Kiristoos bira dhufan kana booddees deebisnee kaasuu dandeenya. Itti daballee amma yoo kaafnes rakkoon qabu. Tokkoffaa Yesuus Kiristoos bira kan dhufanii namoota tikee horii ta'anidha. Tikee horii ta'an jechuun hawaasa keessatti nama iddoo hin qabne jechuudha. Anamma hawaasa tikee horii bitatu gidduutti hin dhaladhe sababa ta'eef tikee horiif namni badaa iddoo hin kennu. Horii dhuma eegee dhufa. Tikee horii gaafa jennu asirratti yaada keessan jabeessuu fi tikee horii gaafa jennu namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'e jechuudha miti. Namoota galiin isaanii gadi bu'aadhas lammaffaa immoo utuu galiin qabaatin namoonni tikee ta'anii hojjetan jiru. Namoonni waa tokko utuu hin qabaatin akkasumatti mana namaa keessa rakkatanii jooranii jiraatan jiru. Isaan kun maaliif achi keessa jiraatu? Sababa lafa dhaqan dhabaniif jiraatu. Jarreen kanati Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti sababa dhalate ofitti waame jechuudha. Amma gaa tiksooti lafa dhaqan hin qaban. Mana mootummaa keessatti Yesuus Kiristoos utuu dhalateera ta'e karaatti mana mootummaa dhaqan hin qaban. Amma garuu Yesuus Kiristoos sababa dallaa horii keessatti dhalateef bakka isaan jiran waan dhufeef Yesuus Kiristoos wajjin wal arguun isaaniif salphaadha. Itti dabaluudhaaf Yesuus Kiristoos bira kan dhufanii saayintistoota. Namoota sabaa sagal yookaan immoo majii warri jedhamanii isaan kun beektota biyya lafaati. Saayintistoota qorannaa waa'ee astiroonoomii beeku. Waa'ee urjii qoratu, beekumsa barbaadu, siikeroota illeedha, waa barbaadu, dhugaa barbaadu. Jarreen kana Yesuus Kiristoos ofitti waame. Jarreen kuni dhufanii dallaa horii keessatti Yesuus Kiristoos bira ga'an. Ergamoonni waaqarraan dhufan dallaa keessatti Yesuus Kiristoosin arganii waa'ee isaa labsan hin dubbatan. Maariyaamii fi Yoosefii ordinarii ji'uudha. Ordinarii ji'uudha yemmuun jedhu afaan Oromootiin namoota idileeti. Namoota beekamtii qaban miti. Namoota gaddeebi'oodha. Hawaasa keessatti namootuma ordinariidha. Namootuma gaddeebi'an jechuurraa namoota waa'een isaanii odeensii guddaa hin qabne jechuudha. Namoota odeensii guddaa hin qabne, namoota hawaasa gidduutti baay'ee beekaman miti. Itti dabalee Haannaadhaa fi Sima'oonis namoota akkasiiti. Yesuus Kiristoos kuni namoota tokko warri saayintistooti sun saayintistoota duwwaa miti. Ormoota Yesuus Kiristoosin warra beekan miti. Yesuus Kiristoosin Waaqayyoon warra beekan miti. Biyya Baabiloonii dhufan, biyya Parshiyaatii dhufaniidha seenaan isaanii. Kanaaf Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti dhalachuudhaan beektota, wallaalota, tiksee horii, warra waa tokkoyyuu hawaasa keessatti iddoo hin qabne, Ormoota, Yihuudoota hundumaa walitti qabe jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irratti dubbiin Waaqayyoo isa kana mirkaneessa.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 irratti maal jedhaa? Ani garuu gaafan ol kaafamu saba lafarraa hundumaa ofittiin funaana jedhe Yesuus Kiristoos. Amma gaa Yesuus Kiristoosii dhalachuu isaa duwwaadhaan isa biyya lafaa kana walitti waamutu hin ta'in du'uu isaatiin isa walitti waamudha jechuudha. Waa'een dhalachuu Yesuus Kiristoosis waa'een du'uu Yesuus Kiristoosis dhala namaa hundumaa isa walitti qabudha jechuudha. Akka itti hubanna. Kanaaf har'a Oromootaan Yesuus Kiristoosiin waaqeffanna. Kanaaf sabi Ormaa Yesuus Kiristoosiin waaqeffanna. Yesuus Kiristoos inni dallaa horii keessatti dhalate kun isa namni hundumtuu isa qaqqabachuu danda'udha, argachuu danda'udha, bira ga'uu danda'udha, isa qaqqabatamuun of gaddebise, of xinneesse, duwwaa of godhe. Utuu akka biyyi lafaa kun yaadutti mana mootii keessatti dhalateera ta'e, hoteela gurguddaa keessatti dhalateera ta'e, sadarkaan isaa kan eeggate sadarkaa addaatti dhalateera ta'e namni Yesuus Kiristoos bira dhaquu danda'u hin jiru. Waaqayyoo isa of gaddebise, Waaqayyoo isa duwwaa of godhe, Waaqayyoo isa of xinneesse amanne nu. Waaqayyoo isa of xinneesse isa jedhamu kanan jabeessee dubbachuu barbaada, dhiifama naa godha. Waaqayyoo isa of xinneesse jechuun Waaqayyoo isa of xinneesse jechuun humna waaqummaa isaatiitu keessa dhume jechuu miti. Yesuus Kiristoos inni mucaa ta'e dhalate kun mucaa sababa ta'eef humna waaqummaa isaatu keessa deeme jechuu miti. Yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin potentially waaqa ta'utu keessa jira isa miti. Inni akkasumatti daa'ima ta'ee Maariyaam harkatti sabaatamu daa'ima ta'e iyyuu Waaqayyoodha. Gaafa fannifames Waaqayyoodha, gaafa dhalates Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos kuni kana jechuun asitti yaada keessan caalaatti daawwattoonni keenya akka isaan hubatanii fi waaqummaa isaatu guddataa deemutu hin ta'in humni waaqummaa isaa duruma isa keessa ture sun guddaadha jechuu keessanii miti. Ameen. Waaqummaan Yesuus Kiristoos guddachaa hin deemne. Waaqummaan Yesuus Kiristoos guddachuus xinnachuus hin danda'u. Dabaluus hin danda'u, irraa hir'achuus hin danda'u. Gaafa harka Maariyaam irra tures inni Waaqayyoodha. Gaafa ofiisaa irraa waa tokko mormuu hin dandeenye, dubbachuu hin dandeenye, daa'ima moofaadhaan marame ta'ee dallaa keessaa fudhatames inni Waaqayyoodha. Garuu waa tokko jira. Waaqummaa isaa kanaaf immoo dhufanii sagadan. Inni waaqa addaa isa godhu gaa namoonni dhufanii sagaduu isaati. Beektonni dhufanii isa jalatti kufuu isaaniiti. Yesuus Kiristoos kun kanaaf gad of deebise jechuudha. Ergaa qabna gaa biyya lafaaf. Maayinni ergaa nuyi qabnu. Har'as Yesuus Kiristoos isin barbaada. Siif argama obboleessa koo. Siif argama obboleettii koo. Guyyaan har'aa kun guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhameetu biyya lafaa irratti ayyaaneffama. Obboleessi obboleettiin namni biyya lafaa irraa beekamaa taate, namni beekamaan ta'in, hiyyeessi namni hin qabne, wallaalaan beekaan ogeessi Kiristoos Yesuus kun isa siif argamudha. Yesuus Kiristoos inni dallaa horii keessatti dhalate kun har'as siif argama. Sooshaal miidiyaadhaan dhaloota hidhame, dhaloota sooshaal miidiyaadhaan xaxame, dhaloota teknooloojiidhaan qabame, dhaloota digital generation jedhamu. Dhaloota digital generation jedhamu waan xinnoon barbaadu, waan gadii arguun barbaadu, waan gad deebi'ee arguun barbaadu. Waaqayyo moo waan gad deebi'aa keessatti argame, waan kufaa keessatti argame. Dhalooti digital generation kun beekamtii barbaada. Yesuus Kiristoos immoo iddoon beekamnettiti waaqa beekamaa ta'e mul'ate. Kanaaf inni har'as isinii mul'ata. Ameen. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuu isaa himna. Eebbifamaa gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Obboloonni keenya kan miidiyaa hawaasummaa garaa garaa nu hordofaa jirtanii miidiyaa oduu gaariiti. Qophiin keenya qophiin immoo qophii keessummaa oduu gaariiti. Keessummaa keenya oduu gaarii har'aatiin luba hawaasummaa wajjin jirra. Turtii bareedaa akka isin wajjin qabaataa jirtan shakkii hin qabnu. Egaa nutti tolaa dubbanna waa'ee Yesuus kana gaafa dubbannu arraba keenya irratti nutti mi'a. Keessumattuu kiristaanota Kiristoos hordofanii fi dhalachuunsaa gahee olaanaa qaba. Biratti maqaan Waaqayyoo eebbifamaa haa ta'u. Ameen. Mee taateewwan dinqisiisoodha taateewwan ta'anii mee bakki inni itti dhalate sun bakka sana haa jennu taatee ajaa'iba dhaloota isaa irratti ta'e tokko itti daballee kaafna. Innis dhaloota isaa fi yeroo fal'oo irratti lubbuun keessaa bahu waan ta'ee jira. Yeroo dhalatu halkantu ife gaafa boqotu guyyaatu dukkanaa'e. Dhugaadha. Amma waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa haasaa waan jirruuf isa sana Waaqayyo yeroo nuu kenna yeroo biraatti deebina waa'ee isa guyyaan dukkanaa'u sana. Amma garuu halkan sun maaliif ife? Dukkana ture amma halkan walakkaa ture dhalachuu isaatiin halkan sanatti. Tole.
inni kuni baay'ee gaaffii cimaadha, gaaffii bareedaadhas. Afaan Laatiiniitiin hin jalqaba. Afaan Laatiiniitiin Dios absconditus sub contrario wanta jedhamutu jira. Dios absconditus jechuun Waaqayyo isa of dhossu jechuudha. Sub contrario jechuun immoo Waaqayyo isa faallaa biyya lafaa kanaa dhaabatu jechuudha. Waaqayyo waaqummaa isaatiin hariiroo biyya lafaa kanaa wajjin adeemee hin beeku. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate dukkana keessatti ifi ta'e. Gaafa Yesuus Kiristoos du'e immoo ifa keessatti dukkanni ta'e. Lamaan isaayyuu firdii biyya lafaa kanatti dubbachaa jira. Ifa kana warri hin fudhanne jireenya bara baraa warra dhabanidha. Dukkana sana arganii warri hin deemne immoo humna dukkana sana warra akkasaan fudhatamanidha. Yesuus Kiristoos kan inni dubbachaa jiru. Amma gaa Dios absconditus inni jedhamu yookaan immoo Waaqayyo isa of dhossu inni jedhamu kuni Isaayyaas 45 lakkoofsa 15 irra jira. Waaqayyo isa of dhossu. Waaqayyo inni of dhossu kun isa mana horii keessatti dhalateedha. Isa dallaa horii keessatti dhalateedha. Isa beektonni arguu hin dandeenye. Isa warri dandeetti qabneedhaan barbaadanii arguu hin dandeenye. Wallaalota warra garaan isaanii cabe, warra gaddan, warra of gaddeebisan, warra cubbutti kufan, warra xuraawwatatu arguu danda'a. Kanaaf Yesuus Kiristoos nama hundumaa iddoo dhossaa sanatti ofitti waame jechuudha. Amma gaa Dios absconditus inni jedhamu kun Waaqayyo isa of dhossu inni jedhamu kuni Waaqayyo isa of dhossu yommuu inni immoo Waaqayyo of dhossu isaatii of mul'isa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo of dhoksaa garuu of dhoksuu isaatiin immoo maal ta'a? Hin mul'ata jechuudha. Of dhoksas hin mul'atas namaan galu amma kun. Sub contrario isa jedhamu sana fidagaa jechuudha. Inni kun immoo faallaa biyya lafaa kanaa dhaabbata jechuudha. Waaqayyo isa addunyaan kun utuu isheen paalaasii keessatti mana mootummaa keessatti dhalatettu iddoo horii keessatti dhalate. Waaqayyo isa Kiristoos Yesuus isa dubartii Maariyaam jedhamtu tokko harkatti moofaadhaan marame garuu immoo biyya lafaa kanaaf fayyina ta'e. Waaqayyo isa dhokataa. Sana duwwaa miti. Waaqayyo isa fannoo irratti ol ba'ee du'e. Du'uu isaatiin immoo jireenya bara baraa sana namaaf kenna. Wanta biyya lafaa kanarraa faallaa ta'e hundumaa argisiisa jechuudha. Dukkanatu ta'e ifatu ta'e. Ifatu ta'e immoo dukkanatu ta'e. Ifni sun maaliif ta'e isa jedhamu? Ifni suni gaafa Yesuus Kiristoos ta'e dhalate ifni kan inni ta'eef tokko Yesuus Kiristoos mataan isaa ifa. Inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoos uumama kana abboomee qabeera jechuudha. Ifni akka inni ifa salaatu Yesuus Kiristoos godhe jechuudha. Yeroo isaa malee uumamaan ala wanti hundumtu Waaqayyoof hin abboomama jechuudha. An dukkana keessatti ifa gochuu hin danda'u. Elektirikii dhaabbachuu hin danda'a. Ibsaa bobeeffachuu hin danda'a. Humna ifaa waaqarraa garuu fiduu hin danda'u. Humna ifaa waaqarraa qabee fidee dukkana keessatti kan ibsuu danda'u Yesuus Kiristoos duwwaadha. Inni immoo Yesuus Kiristoos humna dukkanaa ibsuu danda'a jechuudha. Humna dukkanaa mo'uu danda'a jechuudha. Ammayyuu kun ergaa guddaadhaan biyya lafaa kanaaf biyyi lafaa kun dhalooti amma nuyi keessa jirru kun dukkanaan ukkaamameera. Ba'a biiftuuti amma lixa biiftuuti, kaaba amma kibbaatti raafama guddaatu biyya lafaa irratti ta'aa jira. Raafama kana keessatti dukkana hamaa biyya lafaa fudhate kana keessatti ifa jireenyaa kan nuuf ta'uu danda'u Yesuus Kiristoosidha. Guyyaa sana mucaa ta'ee daa'ima harkatti baatamu ta'ee inni ifa godhe har'as Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Hin amanatama jechuudha. Inni ifa godhe jechuudha. Lammaffaa macaafa raajicha Isaayyaas keessatti sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaasaa arge. Ifni sun immoo Yesuus Kiristoosidha. Ifa sana jechuudha. Ifni suni Yesuus Kiristoos mallattoo Yesuus Kiristoosiin argisiisuudha jechuudha. Yesuus Kiristoos ofii isaatis deebi'ee an ifa biyya lafaati. Ifa biyya lafaati. Sababa ta'eef anaan ala namni maal arguu hin danda'u? Dukkana keessatti waa arguu hin danda'u. Hin mul'isa jechuudha ifi kun. Hin ari'atas immoo waan tokko immoo toora galcha jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kana kan inni manca'eeruuf kan inni badee jiruuf keessumaa biyya Ameerikaa yeroo fudhannu biyyi Ameerikaa biyya garmalee guddateedha. Biyya dandeettiin garmalee bal'ateedha. Biyya beekumsi garmalee bal'ateedha. Biyya dargaggoonni itti manca'anidha. Biyya namni waan garaa isaatii hojjetudha. Biyya kanaaf kan barbaachisu Yesuus Kiristoos dukkana keessatti ibsuudha. Biyya Itoophiyaaf kan barbaachisu saba Oromoof kan barbaachisu Yesuus Kiristoos dukkana keessatti ibsuudha. Isa guyyaa har'aa kana dallaa horii keessatti Beetelemitti dhalate. Isa uffataan maramee biyyi lafaa faallaa biyya lafaa dhaabbate. Isa uffataan maramee garuu stiil addunyaa kana qabee jiru. Ifa biyya lafaa ta'ee ifa immoo biyya lafaa keessatti mul'ise. Isa kanatu nu barbaachisa saba Waaqayyo. Dukkana keessan kan ibsuu danda'u ifa kanaadha.
Ameen. Eebbifamaa gooftaa guddaan isin eebbisu. Obboloonni keenya keessatti waan guddaa irraa barachaa jirtan. Abdii guddaa qabna. Ayyaanni immoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ameen. Dhaamsa qabna. Inni dhalate sun halkan dukkanaa ibse. Inni Yesuusidha. Ameen. Obboloonni karaa miidiyaa hawaasummaa garaa garaa nu hordofaa jirtanii jireenya keessan kan isinitti dukkanaa'e. Akkuma kana namni gammaduutti jiru isin garuu gammaduutti kan hin jirre. Inni halkan dukkana ifa godhe suni jireenya isinitti dukkanaa'e sana dukkana isin keessa jirtan kana ifa guyyaa taasisa. Hin danda'amu. Gargaaraa ta'uu isaa nuti ofirratti agarreerra waan ta'eef. Isa agarree sana dhugaa baana. Isin obboloonni kun nu dhaggeeffataa jirtanii nuti yeroo ammaa kana sagalee misiraachuu isiniif qabna. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus kana wajjiniin wanti haaraan mana keessatti dhalatu. Ameen. Maaliif inni waan haaraa uumuun beekama waan ta'eef. Ameen. Isa isinitti warri natti dukkanaa jettan dukkana keessa warri jirtanii dukkana keessa jiran sana ifa guyyaa gochuu kan danda'u Yesuus Kiristoos qofaadha. Waa tokkotti dabalu laata? Ifti Yesuus Kiristoos guyyaa dhalachuu isaatiitti halkaniin akka inni mul'atu godhe kun tokkoffaayi natural order isa jedhamu yookaan immoo seera bu'uura biyya lafaa kanaati kan inni galagashe. Seera biyya lafaa kanaatiin dukkana keessatti ifni kan inni mul'achuu danda'u. Garuu guyyaa sanaa ifti ta'e sun yeroo isaa ala kan inni ta'e. Sa'aatii isaan ala toora uumamaa cabseeti kan inni ta'e. Garuu Waaqayyoof abboomameeti kan inni ta'e. Tarii har'as namoonni bifa garaagaraatiin humna dukkana hamaadhaan qabamnee jiru. Yeroo ifaatti dukkana keessa kan jiru. Yeroo dukkanaatti immoo ifa keessa kan jiru. Ifa biyya lafaa kanaanis immoo qabamnee kan jiru. Asitti waa dubbachuun barbaada. Har'a addunyaan kun ani ifan qabaa'edha. Ifa dhugaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin hin barbaadu garuu. Biyya Ameerikaatti akkasiisin hin jedhu. Ani ifan qaba jechuun ani ifan qaba yeroo jettu ani immoo ifan qabu jechuu miti jedhanii isinitti haasa'u. Anis ifan qaba atis ifa qabdaa. Isa Oromoon mammaaku tokkodha. Asiinis deemii achiinis deemii itti galli kooraadhuma jedha Oromoon. Kana jechuun namni hundumtuu ifa mataa isaatii kan mataa isaatii qaba Kiristoos Yesuus irraan ala kan ta'e ifa sanaan immoo lafa barbaade ga'uu nan danda'a. Ilaa obboleessa koo ilaa obboleettii koo. Ifi biyya lafaarraa si fayyisuu danda'u. Ifi waaqarraa si fayyisuu danda'u. Ifi teknooloojii keessaan si fayyisuu danda'u. Ifi beekumsa keessaan si fayyisuu danda'u. Ifi qabeenyaa keessaan si fayyisuu danda'u. Ifi hiyyuma keessaan si fayyisuu danda'u. Ifi dhaba keessaan si fayyisuu danda'u. Tokkoyyuu biyya lafaarra hin jiru. Ifa tokkitti waaqarraatii biyya lafaaf kenname. Innis Yesuus Kiristoosidha. Inni immoo yeroo ati yaannetti isa siif ifuu danda'udha. Haala hin mijanne keessatti isa siif ifuu danda'u. Bara hin mijannetti isa siif mul'achuu danda'udha. Yeroo ati hin ta'an jennetti uumama kana keessatti haala hin beekamneen dubbatee seenaa kee jijjiiruu kan danda'udha. Hundumaa caala jireenya bara isa siif kennudha. Kottu gara ifa kanaa inni dukkana kee ibsa. Ameen. Eebbifamaa gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Ameen. Maaliif gaafa maqaa Yesuus kana kaafuu namatti mi'aa? Ameen. Namatti tola. Ameen. Sababiin isaa maaliif maqichatu maqaa humna qabu wayiiti. Ameen. Amma namni maqaa nama dhuunfaa tokko irra deddeebi'uu waamee hin nuffatu. Ameen. Garuu kun hin nuffamu. Sababiin isaa maaliif maqichi maqaa humna qabudha. Ameen. Gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Ameen. Taateewwan dinqisiisoo ta'aniitu jiru isaan kaafnee haasa'aa jirra. Daawwattoonni keenya jalqaba irratti maal jennee lafa gaddeebi'aatti yookiin immoo lafa mijataan taanetti dhalate jennee sanarratti waan itti dabaluu barbaadu yoo jiraate inni afaan raajotaan dubbatame sunillee akka ta'uuf ta'eeti jechuu hin dandeenya. Inni kabiraa halkantu ife jennee halkan ifuun suni Yesuus ifa biyya lafaa ta'uuf agarsiiftudha jechuu dandeenya. Kabiraa qabxiin akkatti dubbannu barbaadutu jira. Inni immoo daa'ima amma dhalateef saganni ta'e. Akka seera biyya lafaatti akka ordarii biyya lafaatti daa'imni tokko dhalataa hin guddataa. Yeroo itti sagadamuuf gahuutti sagadamaaf malee amma dhalatee amma hin sagadamuuf. Jalqaba akka kaasuuf yaallee Yesuus kuni namoota garaagaraa sagadeef jenne jalqaba biyya lafaa. Warra jireenya sadarkaa gadi bu'aara jirantu sagadeef. Hayyoota biyyattiin qabdutu sagadeef. Warra jira jedhama. Ergamoota waaqarraan dhufee dhugaa bahe. Sun mataan isaa agarsiiftu maaliiti? Tun gaaffii kanan deebisini obboleessi koo waa tokko kaasee ture sagalee Waaqayyoo keessatti isa barreeffametu raawwateedhe. Yesuus Kiristoos dallaa horii keessatti dhalachuun tokkoffaa of gaddeebisuu isa argisiisa, of xinneessuu isa argisiisa jennerra. Afaan Ingiliffaatiin humility isa argisiisa.
lawlessness of gadi buusuu isaati kan inni argisiisu. Afaan Ingiliffaadhumaan immoo deebi'ee humility jechuun weakii ta'uu isaa miti kan inni argisiisu. Weakness hin qabu Yesuus Kiristoos. Humbly of godhe malee, of gad deebise malee. Dallaa horii keessatti dhalachuu isaatiin, Beetelihemitti immoo dhalachuu isaatiin, Beetelihemitti akka inni dhalatu macaafa qulqulluu keessatti dubbatameera sababa ta'eef. Beetelihem immoo tokko magaalaa hundumaa kee gad deebituudha. Magaalaa siyaasaan beekamte miti. Magaalaa bizineesiidhaan beekamte miti. Magaalaa saba Yihuudootaa gidduutti illee iddoo qabdu miti. Beetelihem iddoo gad deebitu, iddoo tuffatamtuutti dhalate Yesuus Kiristoos. Kun immoo kan inni mirkaneessu Waaqayyo dubbii isaaf amanamaa akka ta'edha. Waaqayyo dubbii isaaf faallessuu hin danda'u. Waaqayyo wangeela kanaan ala waan inni ittiin hojjetu hin jiru biyya lafaarratti. Wangeela kana immoo Waaqayyo faallessu. Sababa wangeela kana hin faallessineef Waaqayyo sagalee isaaf amanamaa ta'e. Isuma kanaan namoota Yesuus Kiristoosiin mucummaa isaatti isa waaqeffatan dhandha. Yesuus Kiristoosiin mucummaa isaatti namoonni yeroo waaqeffatan maal agarsiisaa jedhe obboleessi koo. Mee jalqaba warra waaqeffatan sanaa maqaa isaanii dhoofneerra. Warri jalqabaa tikee horii warra ta'anidha. Isaan kun carraa kamiin iyyuu aksesii kan argachuu hin danda'an. Waaqayyootu immoo isaan waame. Inni lammaffaan beektota, saayintistoota. Warra riisarchii hojjetanidha. Warra qorannoo garaagaraa geggeessanidha. Waa'ee urjoota warra qoratan, waa'ee samii kana warra qoratan. Mana barumsaa jarri kun itti baratan hin beeknu. Warri 9 yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin majjii warri jedhaman kun. Isaan kuni Waaqayyo biyya Pershiyaa irraa gara ba'a biiftuuti isaan waameeti gara Yerusaalem dhufani. Gara Beetelihem dhufani. Gara Beetelihem yeroo dhufanii Beetelihemitti dhufaniitu urjii sanaan gaayidid ta'anii urjii sanaan deemaniiti. Urjiin sun akka GPSitti isaan gargaareeti. Gara kana isaan fide. Urjiin kun illee abboomame jechuudha. Waaqayyoof abboomame jechuudha. Isaan fide in waaqeffatan. Yeroo waaqeffatan waa 3 godhan isaan. Tokko warqee kennan. Warqeen mootiidhaaf kennama. Warqeen mootiidhaaf kennama. Yesuus Kiristoos mootiidhaa jedhaniiti warqee kennaniif jechuudha. Inni lammaffaan ixaana kennan. Ixaanni aarsaadha. Ixaanni waaqeffannaadha. Hin waaqeffatan jechuudha. Inni sadaffaan qumbii kennani. Gaggabaabseen dubbadha. Qumbiin immoo du'uu Yesuus Kiristoos irratti dhanna Yesuus Kiristoos isa dibanidha. Dhiphachuudhaaf du'uu Yesuus Kiristoos argisiisa jechuudha. Amma gaa qumbii sana fidanii Yesuus Kiristoositti dibuudhaanii Waaqayyo karaa warra sabaa 9 kana maanii inni dubbachaa jiru waan Yesuus Kiristoos ta'uuf deemu dhiphinanni biyya lafaa kana irratti dhala namaaf dhiphachuuf deemu du'uuf deemu sana mul'isan jechuudha. Jarri kun hin sagadaniif. Ergamoonni hin dhufani. Maariyaaf fi Maartaan jiru. Simoon immoo akkas jedhe iji koo amma fayyisuu kee argeeraa jedhe. Simoon Luqaas boqonnaa 2 irratti Simoon mucaa xinnoo tokko arge. Haannaa wajjin iji koo fayyisuu kee argeeraa jedhe. Jarreen kun Yesuus Kiristoosiin waaqeffatan. Amma gaasituu waa tokko gaaffii nutti ka'a. Yesuus Kiristoos kunoo mucaa xinnoo harka Maariyaam irra taa'uudha. Akkamittiin waaqeffatamaa isa jedhamutu deebii barbaada jechuudha. Yesuus Kiristoos inni wayyaa maramaa keessa taa'u kuni humni waaqummaa isaa irraan fudhatamne. Filiphiyuusis boqonnaa 2 irratti macaafa qulqulluun akkas jedha. Inni duwwaa of godheedha. Afaan Giriikiitiin knoosis jedha. Knoosis jechuun duwwaa of gochuu jechuudha. Inni duwwaa ta'e Yesuus Kiristoos kun waaqummaa isaa gadhiisee jechuu miti. Haleluuyaa. Ammas waaqa jechuudha. Yeroo maramee harkatti baatamaa ture iyyuu humni waaqummaa isaa irraan fudhatamne jechuudha. Yesuus Kiristoos asitti wanta cimaa tokkoon dubbadha. Yesuus Kiristoos inni mucaa ta'e kuni afaan Ingiliffaatiin attamitti akkanii kun beeku. Monetize jedhu. Monetize jechuun horiitti jijjiiramuu hin danda'u. Waasii gochuu hin danda'u. Bu'aati barbaaddu arguu hin dandeessu. Hawaasa hedduu of duukaa kaasee dhaabatee barsiisuu hin danda'u. Humni waaqummaa isaa garuu irraan fudhatamne. Amma gaasila waa tokko kaafneerra. Yesuus Kiristoos Waaqayyoo isa dhokataa jenne. Waaqayyoo inni dhokataan kuni mucaa uffataan marame keessa jira jechuudha. Inni ofiisaa irraa mormuu hin danda'u. Dubbachuu hin danda'u. Of amansiisuu hin danda'u sa'aatii sanatti. Haa ta'uyyuu malee humni waaqummaa isaa irraan fudhatamne sababa ta'eefi uumamni dhufee sagadeef waaqummaa isaa dhugaa ba'e jechuudha. Amma gaanni kuni paradoksii nama afaan Ingiliffaatti. Paradoksii jechuun mucaadha deemee immoo sagadamaaf. Inni du'ee hin fannifamee garuu fayyisaa biyya lafaati. Hin du'ee
Inni du'e kun immoo Kiristoos immoo du'aa isa jedhamu sitti kaasa. Kiristoos inni du'u kun immoo biyya lafaa kana immoo akkamittiin bulchuu danda'a, geggeessuu danda'a isa jedhamu kaasa jechuudha. Paradoksiin amantii kiristaanaa isa kana jechuudha. Tenshinii gurguddaa lamatu jira jechuudha. Yesuus Kiristoos isa mucaa ta'e garuu immoo Yesuus Kiristoos isa waaqeffatamuun maluuf. Yesuus Kiristoos isa mucaa ta'e garuu immoo Yesuus Kiristoos isa uumama abboomu. Yesuus Kiristoos isa mucaa ta'e isa yeroo hin beekamnetti dukkana ibsuu danda'u. Yesuus Kiristoos isa mucaa ta'e isa namoota biyya ormaatii ba'aa biiftuuti ofitti waamuu danda'u. Yesuus Kiristoos isa hiyyeessota ofitti waamuu danda'u. Yesuus Kiristoos garuu isa maramee moofaa keessa jiru. Yesuus Kiristoos yoo mucaa ta'e iyyuu waaqummaan isaan xinnaannee hin guddanne. Gaafa inni guddachaa adeemes qaama namummaa isaatu guddate malee waaqummaa isaa miti kan guddate. Kanaaf waldaan kiristaanaa Yesuus Kiristoos fooniif harka dhibba keessaa harka dhibba nama, harka dhibba keessaa harka dhibba immoo Waaqayyoodha itti lafa keessi. Kun lamaan gargar ba'uu hin danda'an. Yesuus Kiristoos nama ta'e, Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'e. Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti akkas jedha. Foon ture, foonichi immoo maal ta'edha? Inni jalqaba ture, inni jalqaba sagalee ture, sagaleen inni jalqaba ture kun immoo foon uffatee dhufee nu gidduu buufateedha. Incarnation jedha afaan Oromoo afaan Ingiliffaati. Incarnation jechuun karnaaliin afaan Oromooti. Karnaaliin afaan Ingiliffaati. Foon jechuudha. Inni immoo dhufee itti gale jechuudha. Waaqayyoo isa dhufee foon keessa bule jechuudha. Foon keessa buluu isaatiin Waaqayyoon xinnaanne, waaqummaan isaa irraan fudhatamne, ammayyuu Waaqayyoodha, ammayyuu waaqeffatama, ammayyuu faarfatama, nama immoodha. Namummaan isaa kun immoo isa nuyi sila Dios Abukanditos jennee dhagaadha. Waaqayyoo isa dhokkata. Isa namni hubachuu hin dandeenye, isa namni baruu hin dandeenye. Waaqayyoo isa haala faallaa biyya lafaa kanaan dhaabbatee waaqummaa isaa nutti mul'isu jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos kun haala akkasiitiin waaqeffatame. Mucaadhaa garuu hin waaqeffatame. Yesuus Kiristoos kun daa'imaa garuu hin waaqeffatame. Yesuus Kiristoos kun woofaadhaan maramee jira garuu nama hundumaa walitti qabe. Yesuus Kiristoos kana lolatu irratti ka'ee loluma sana keessa dhaabatee biyya lafaa kana keessaa namoota ofitti waamee. Eebbifama. Gooftaa guddaan isin haa eebbisu. Isin daawwattoonni keenyas gooftaan isin haa eebbisu. Nu jaallattanii waan nu wajjiniin turtaniif eebbifama. Ayyaanni immoo ayyaana gaarii isin haa ta'u jenna. Luba baasii wajjiniin jirra. Waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti waan tokko kaafnee haasa'aa jirra. Taateewwan dhaloota isaa gubbaa irratti ta'anii dinqiiwwan garaa garaa ta'an. Amma gaafa isaan dubbatanii keessumattuu wanti baay'ee natti tole isa urjittiin eeyyamtee deemtu. Jiippaasii taatee jechuudha yookiin immoo kompaasii taatee geggeessite. Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu biyya lafa irratti jeeqamsatu ta'e. Biyya lafa irratti jeeqamsi kan inni ta'ee fi tokkoffaa mootummaan Yesuus Kiristoos keessatti dhalate sun Heroodisiin hoogganama ture. Heroodis jechuun nama tokko ta'eetu addunyaa kana keessa mootummoota jiran hundumaatti kan inni bakka bu'u. Waa tokko hubadhaa. Mootummaa sodaadhaan guutame. Mootummaa nagaadhaan mormu. Mootummaa hammeenyaan guutame. Mootummaa sobaan bocame. Mootummaa bitee jiraachuu bare. Kanatu gaafa Yesuus Kiristoostu dhufee mootii Yihuudootaatu dhalachuuf jedhanii warri urjii lakkaa'an 79 sun dhufanii gaafatti himanii hirraafame jechuudha, hirromme jechuudha. Rompiin sun maalirraa maddee inni sodaadhaan biyya lafaa bulchuu barbaada jechuudha. Faallaa dhugaati jechuudha kan inni dhaabbatu. Faallaa dhugaa sababa inni dhaabbatuuf Yesuus Kiristoos dhalachuun isaa biyya lafaa irratti jeeqamsa kaase. Mootummaa barcuma isaa eeggachuu barbaada jechuudha. Barcuma kana immoo kan inni eeggachuu barbaadu Heroodis ajjeesuudhaan, bal'eessuudhaan, rukutuudhaan ture. Isa kana immoo gaafa Museen dhalates ta'eera. Museen gaafa dhalatu, Museen erga dhalatee booddee macaafa seera ba'uu boqonnaa 1-2 dubbisuu dandeessu. Macaafa seera ba'uu keessatti ijoollee Yihuudootaa, ijoollee Ibrootaa biyya Gibxiitti dhalatan hundumaa irratti labsii du'aatu ba'e. Sana keessaa Waaqayyo Musee oolche. Akkaataa itti Waaqayyo Musee oolche akkaataa ajaa'ibsiisaadha. Namni hafuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos immoo Musee isa kakuu haaraati. Musee isa lafa onaatti du'u miti garuu Musee isa fannifamee du'uudha. Musee isa nama hin fayyifne tun ta'in Musee isa jireenya barabaraa namaaf kennuudha Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalatu jeeqamsi ka'etu ijoollee irratti labsiin du'a ba'e jechuudha. Ijoollee baay'ee dhume guyyaa sana. Waa'ee ijoollee sanaallee dubbachuun barbaada. Ijoolleen suni warra Yesuus Kiristoosiif aarsaa jalqabaa ta'an jedhee nama naan. Aarsaa jalqabaa. Dhuga baatota callisaan dhuga baatuu Yesuus Kiristoos ta'an. Silent witness warra jedhaman jechuudha. Jarreen kuni
daa'imman gaafa sana du'anii callisa keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'an. Callisuudhaan sagalee baasanii dubbachuu hin danda'anii garuu saayilensiidhaan Yesuus Kiristoosiif dhugaa ba'an jechuudha. Dhiigni isaanii lafarratti dhangala'ee isa darbee duuf jedhu Yesuus Kiristoosiif illee karaa argisiisa jechuudha. Yesuus Kiristoos dhufee nuuf dubbaarratti daawwattoota keenyaaf caalaatti akka ifa ta'uu fi aarsaan guyyaa sana daa'imman sun kaffalanii hojii wangeelaaf yookiin immoo hojii fayyisuu Yesuus Kiristoos hojjete keessatti ga'ee gootummaa baatan qabu jechuu dandeenya. Ga'ee gootummaa baatan gootummaa wangeelaa jechuudha. Gootummaa wangeelaa qabu garuu daa'imman kun ofii isaaniif dubbachuu hin danda'an, falmuu hin danda'an. Akka nama wangeelaaf ofiisa of kennee nama ga'aa ta'e tokkotti ba'anii aarsaa ta'uudhaaf warra of kennan miti. Wallaalummaa isaanii keessatti aarsaa ta'an Waaqayyo garuu ulfina isaatti mul'ise. Kanaaf isaan gootota wangeelaati. Amma gaachitti waa tokkoon dubbadha. Heroodis fi mootummaan biyya lafaa kanaa faallaa Waaqayyooti kan inni dhaabatu. Kanaaf jeeqamsi ta'e. Yesuus Kiristoos ifa dukkana keessatti mul'atudha. Mootummaan biyya lafaa kanaa immoo mootummaa dukkanaati. Mootummaan dukkanaaf mootummaan ifaa yeroo walitti bu'u clash of kingdomiitu walitti bu'e jechuudha. Clash of kingdom jechuun mootummoota lamatu walitti bu'e jechuudha. Mootummaa ifaaf mootummaa biyya lafaatu walitti bu'e. Mootummaan ifaa immoo yeroo hundumaa mo'a. Mootummaan Yesuus Kiristoos mootummaa Heroodis irratti ka'e jechuudha. Kanaaf Heroodis aariidhaan irratti ka'e jechuudha. Asitti ergaa tokkoon qaba. Har'a biyya lafaa irratti mootummoota biyya lafaa jeeqantu jira. Mootummoota biyya lafaa balleessantu jira. Biyya keenya keessallee namoonni miidhaman jiru, namoonni rakkatan jiru. Asiin sagalee Waaqayyoo kanarratti qabnee waan tokko dubbanna. Moototaaf ergaa qabna. Mootota taayitaa isaanii eeguudhaaf, mootota barcuma isaanii eeguudhaaf, mootota taa'umsa isaanii eeguudhaaf, mootota aayidiyooloojii itti amanan eeguudhaaf jedhanii dhala namaa miidhaniif ergaa qabna. Yesuus Kiristoos mootummaa keessan dura dhaabbata. Yesuus Kiristoos mootummaa cubbuu dura dhaabbata. Yesuus Kiristoos mootummaa jal'inaa dura dhaabbata. Yesuus Kiristoos warra nama miidhan dura dhaabbata. Yesuus Kiristoos mootummaan isaa mootummaa qajeelummaati. Mootummaa nagaati. Warri nama miidhan kanarraa hubadhaa. Kanarraa baradhaa. Mootummaa dukkanaa wajjin hin dhaabbatina. Mootummaa cubbuu wajjin hin dhaabbatina. Guyyaa Yesuus Kiristoos dhalate egaa jeeqamsi kan inni lafarratti ka'ee fi Yesuus Kiristoosii mootummaa Waaqayyooti kan inni labse. Mootummaa nagaati. Biyyi lafaa immoo nagaan barbaadu. Biyyi lafa nagaa simachuus hin barbaadu. Ittiin jiraachuus hin barbaadu. Heroodis inni jedhamu kun ammas irra deebi'een dubbadha. Mootummaa tokko yookiin nama tokko bakka bu'amini. Biyya lafaa guutummaa bakka bu'u. Har'a immoo ba'a biiftuuti lixa biiftuuti. Kaabaa kibbaa addunyaan kun jeeqamaatti jira. Kan inni jeeqamaa jiruuf barcuma eeggachuudhaaf. Namoonni biyya lafaa kana barcuma isaanii eeggachuudhaaf. Taa'umsa isaanii eeggachuudhaaf. Isa kana keessatti maaltu hiikanuuf ta'ale? Yesuus Kiristoos isa dhalate. Guyyaa kana Yesuus Kiristoosiin mootota barbaadadha. Warri biyya bulchitan barbaadadha. Warri seera baaftan barbaadadha. Warri heeraaf heera biyyaa eegsifna jettan barbaadadha. Poolisoonni barbaadadha. Humni waraanaa barbaadadha. Yesuus Kiristoosiin ala nagaan ta'uu hin danda'u. Ameen. Eebbifamaa gooftaa guddaan isin eebbisu. Tu baay'ee nuti toluutu sababeeroo keenyaaf gara walitti fiduutti dhufu jechuudha. Keessumaa keenya taatanii argamuu keessatti immoo baay'eetti gammanna. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Ani immoo addatti dhugaa dubbachuu fi carraa isin argachuu kootti Waaqayyootti guddaan gammada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri carraa isin argachuu hin arganne illee kunoo karaa kanaan isin argachuuf carraa argataniiru. Waaqayyo galata isaa haa fudhatu. Ameen. Mee gara dhumaarratti wanti isin dubbachuu barbaaddan yoo jiraate akkuma kana immoo ergaa baga geessanii namoonni isin dabarsitaniif yoo jiraate carraa isa dhumaan isiniif kenna. Namoota hundumaaf nama biyya lafaa hundumaaf ergaa tokkoon qabaan. Ergaan ani qabu Yesuus Kiristoos isa dhalate kana jireenya keessan keessatti simadha. Simachuu duwwaatu hin ta'in Yesuus Kiristoos kanaaf jiraadha. Yesuus Kiristoos kanaaf yeroo jiraattu dhimma ikoonomiin ilaallatu Yesuus Kiristoos. Dhimma dhukkubaan ilaallatu. Dhimma dhabuu dhimma argachuu miti. Dhimma jireenya barbaraati. Ijoolleen Waaqayyo immuun akkas jedhu Yesuus Kiristoos dhukkubatti nama fayyisu jechaan jira miti. Yesuus Kiristoosiin humna dhukkubatti nu fayyisu qaba. Humna dhukkuba keessaa nu baasu qaba. Garuu Yesuus Kiristoosiin amanachuun Yesuus Kiristoosiif of kennuun barbaachisaadha. Ya biyya lafaa Yesuus Kiristoos inni mucaa ta'e kun siif hiikaa jireenyaati. Ya dargaggootaa hiikaan jireenyaa siif Yesuus Kiristoos kanadha. Daa'immaniif hiikaan jireenyaa Yesuus Kiristoosidha. Warra dulloomaniif Yesuus Kiristoos duwwaatu hiikaa jireenyaati. Warra qabaniif Yesuus Kiristoos hiikaa jireenyaati. As keessatti kutaa har'aa keessatti waa'ee biyyaa dubbanneerra.
waa'ee warra siyaasa geggeessanii dubbanneerra, waa'ee warra tikee dubbanneerra, waa'ee warra beektota ta'anii saayintistoota dubbanneerra. Yesuus Kiristoos saayinsii miti Yesuus Kiristoos kan inni barbaadu, saayintistoota barbaada. Yesuus Kiristoos tikee barbaada. Yesuus Kiristoos meedikaal dooktarii barbaada malee dhimma dooktarummaa dhimma meedisinii miti Yesuus Kiristoos kan inni qabu. Ergaa isiniif qabna. Yesuus Kiristoos kun hiikaa isiniif ta'a. Dhaloota digital generation jedhamu kanaaf, dhaloota Gen Z generation jedhamu kanaaf, dhaloota teknooloojiidhaan deemu kana, TikTokiidhaan, Facebookiidhaan, Instagramiidhaan, dhaloota YouTube irra deemu kanaan, dhaloota teknooloojii malee hin deemne hin jiraanne kanaaf nagaa kan siif kennu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin barbaadadha. Namoonni biyya lafarra jirtan amantoonni nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Kiristoos Yesuus keessatti isinin jaalladha. Nagaadhaan jiraadha. Eebbifamaa gooftaan isin eebbisu yoo ergaa baga geessanii namooti addatti dabarsataniif yoo jiraate carraa isaan isiniif kenna xumuratti. Haa ta'u obboloota naa wajjin jiran obboleessa koo Misgaanaa, obboleessa koo Gammachiis akkasumas ani amantoota biyya lafarra jiran hundumaaf ergaa nagaan isiniif qaba. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Kiristoos inni nagaa keenya jedhamee caafamee jira sababa ta'eef inni biyya keenyaaf illee nagaa kenna. Saba keenyaaf nagaa kenna. Waldaa keenya waldaa biyya Itoophiyaa keessa jirtu biyya lafaarra waldoota jiran waldoota sabaaf sablammii garaagaraa keessa jiraniif nagaan isiniin jedha. Nagaan kun isiniif haa ta'u. Nagaan kun isinii wajjin haa jiraatu. Ameen. Eebbifamaa. Daawwattoonni keenya dhugumatti sagantaa keenyarraa waan guddaa akkasiin barattan shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Asumarraanii baga geessan jennaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Addatti immoo amantoonni bakka kun Yesuus Kiristoos kun dhalachuu isaa kabajaa jirtan baga geessan isiniin jechuu jaallanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Addatti immoo maatii kootiin baga geessan jechuun barbaada. Maatii koo biyya Itoophiyaa jirtanii harmee koo obboloota koo baga geessanii amantoonni waldaan keessatti dhaladhee guddadhe waldaa Makaana Yesuusii sayyoo keessa jirtan baga geessanii saba kadaannoo guutummaa ishii baga geessan jechuun barbaada. Ijoollee yuunivarsiitii Qabra Daar wal faana turre baga geessanii hundumti keessan baga geessan isin jechuu barbaada. Luba keenyaa isinis irra deebi'ee baga geessan isiniin jedha.